Ashama arkafuni kabajamtoota jaalatamtoota ordoftoota maatii Taaddaluutu kan biyya keessaa kan biyya alaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Inni nagaa keenya baay'ise waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u. Sinin jechuutiin jaaladha. Tole jalqaba irratti warroonni maatii koo hin taane like subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koo immoo taatanii na jajjabeessaa turtanii guddaa galatoomaa sinin jechuutiin jaaladha. Tole viidiyoo nanarra qabadhee dhufe viidiyoo hiriyaa koo irratti yookiin kaayyoftuu hiriyaa baay'ee jaaladhu irrattan piraankii hojjedhe. Piraankiin kiyyaa akka carraa ta'ee dheengadda maatiin kiyyaa mana hin turre biyya biraa deeman jechuudha. Biyya biraa deemnanii dhuftee na dubbistee turte jechuudha. Na bira dhuftee na dubbistee turte. Erga ishiin galteen booda bilbila hin kaasneef jechuudha. Bilbila hin kaasneefi sababii isaa piraankii irratti hojjechuu waan barbaadeefini piraankiin koosii jarra akkasitti kaameraa keessatti nu arganii eenyu fiddinaan jedhanii natti dheekkamanii jedheetan piraankii irratti hojjedha jedheetanii edda ishiin galtee bilbila kaasuu fi dhiise jechuudha. Sababii isaa kaayaanii jirameere namni kam jechuudha. Amma fi yoo sin jaalatan maatiin Araboonnis ta'e eenyumti amma fi yoo sin jaalatanii yoo sin kabajaniyyuu fiqaada isaaniitiin alatti mana isaanii keessatti akka barbaadan ta'uun in ulfaata jechuudha. Mana maatii ofiirran kan ka'e jechuudha. Mana maatii ofii keessattiyyuu yeroo tokko armee eeyyamsiisuun dirqamadha. Manuma maatiiyyuu ta'e maatii ofii eeyyamsiisuun akkasii dirqamadha jechuudha. Kanaaf immoo nuti asitti ijaa walii yaadneef ijaa baay'ee tokko wal jaalannuu fi dhimma isaaniiti jennee nuti wal arginee jirra. Ijaarri koo mana hin jirani. Kanaaf iyyuu ishiirrattan piraankii hojjedhe jechuudha. Waan ishiin jettuuti walumaatiin dhageenyaattan bilbila jechuudha. Dhugaa yaanii hiriyaan jechuun waan hundadha. Hiriyaa jechuun kan daawwitii jireenyatti keessatti kan of ilaalanidha. Yeroo gaddaa yeroo gammachuu kan nama wajjin taatudha jechuudha. Hiriyaani yeroo har'aa jechuudha. Hiriyaa dhiisati obboleewwan garaa haadha tokko keessaa bahaniyyuu sooshaal miidiyaa irratti argaatii jirra. Kallattii hin taaneen wal miidhaa jiru jechuudha. Sanuma keessas ta'ee har'a hiriyaan nama hunda amanuun baay'ee in ulfaata. Maatiin kiyya immoo hedduu na jaalatu dhugaadha. Maatiin ani bira hojjedhu hedduu na jaalatu. Mana akkuma barbaadetti natti dhiisanii deemu jechuudha. Mana tokkollee wanti sanatti cufatanii deeman hin jirani. Akkuma barbaadetti natti dhiisanii deemu jechuudha. Torbee lamas ji'a tokkollee gizee taa'anii dhufantu jira jechuudha. Sanaaf iyyuu anis jara kana waanan isaan baay'ee jaaladhuuf iyyuu bakka akka mana kootti waanan laaluuf iyyuu wanti kun akka rakkoo hin qabne waanan beekuuf akkasuma immoo bakka hundayyuu kaameraa waan jiruuf iyyuu rakkoo waan hin jiru jedheetumanii kottu jedheeni wal argine. Kanaaf iyyuu immoo ishii rifachiisuudhaaf jedheetanii akkas niitiin kiyya kaameraa keessatti na argite eenyu fiddinaan jette jedheetanii piraankii irratti hojjedha. Turtiin keessanii hanga dhumaatti na faana haa ta'u. Like subscribe gochuutii hin dagatiina. Dogoggora jiru immoo koomentiidhaan na hubachiisaa siniin jedha. Uummata qashtii hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja. Turtiin keessan amma dhumaatti. Nagama maal taate? Sagalee koo dhagaarta? Gudiin ta'eme. Maal taate boy? Mee waaqa jedhe. Neetiin kaameraa keessatti ilaaltee eenyutu dhufe jettee qabaan alakkisaan jettu seete? Mee wangeela? Achi Kiristoos achi kee Salsaaba. mushka addaa bakkayyuu na dhaggeeffadhu. Ganama siifan bilbiladhe waanan sammuun koo baay'ee na dhukkubeef dhiise. Achi oote achi nani micayyoo adaadaa kootiitii as jirti. Madaam ishee ollaa kana dhufnaan dhuftee minaaminan jedheen achi yoo ta'e na gaafachuu hin dandeessu naan jette. Natti bilbiltee na gaafachuu hin dandeessu jennaani yeroo san xiyyaara keessa jirtu jedheetaniin jedhen jennaan moo lakkeeffish naan jette.
Wala kefeenaan kasa miini keessa maaltu badeere mi'a keessa nuu dhufte ilaallachuuti dandeessa egaa dhufteen jedhe ay miini koo badeedhaaf miti naan jette miini koo badeedhaaf miti garuu na gaafachuu qabda naan jette muu beetish naan jette masirra rifadde Kaja. Kazaba anti kazaba. Namni nu arge iyyuu hin jiru. kaameraa keessa argite Dhugaa Kiristoos namni nu arge iyyuu hin jiru akka tabbeeffaa. kaameraa saalaa aduun Akka nu argan ta'e. micoyyoo dura jechuudha botoo miidhannaa bilbilte botoo miidhannaa bilbilaan jalaa kaasuu diti achi lamma bakka dhanni na kirki lammataa bilbilte achi lammataa bilbilte obboleessi ishii dhufe siin hin jenne achi eessa jirta naan jette bilbila eessa goote naan jette jennaanan kilaasii mucaan jira uffata firaashaa afaaf hin jira obboleessi kennite inni sun dhufe hin jedheen jennaan duraan maal fi bilbila fin kaas ture naan jettaan bilbila bukkeen turre fooqirran ture hin jedheen kaas gizee kan akkasitti nan gaafattu waan si ajaa'ibu yoon bilbila iyyuu kaasuu baadhee maaliif naaf kaasuu didde naan hin jettu akka ishiin nagarii barbaadde akkasumatti beekeen kasa kaleessa eenyutu dhufe naan jette minu ani kaameraa natti fakkaanne niitii ishuma ollaa santu waan himte natti fakkaate kaameraa abadan natti fakkaanne ani siin jedhame niitiin yoon kushina bane jechuudha morma ishee maskootirraan dhabu gizee kaaniyyuu walitti dhufna gizee baay'ee karaa maskootii karaa kushina bayyaala dhaabbachuu gizeen barbaade yoon ani barri banadhe beeshiinis maskootirraan maggaarajaa innaa ishee saaqixee na laaltuun arga gizee hunda kilaasii ishii raftuu fi kushinaan keenya barri isaa walitti ba'a. Ani ishitu hime jedhee shakke sababii isaa ishii jalaa immoo bilbilan kaasne siin hin jenne engadde gizee lama bilbilte. Dhugaa wangeela. Amma taatu viidiyoo waraabdaa ta'e viidiyoo waraabnaan jettu jedhu dhugaa wangeelaati niitiin naa dawwalte jedhe. Niitiin naa dawwalte. Wangeela jedhetti. Kaayyoo wayne nan degadhe kaameraa barbaadde kaameraa banuun dide. Nan degadhe. Wangeela jettu ati. Dirqama wangeela jechuun qabaa? Kazaaba namni nu argin jiru akkattan beekaa. Waaqayyo sadaqe gisee sana tonu argan ta'e jechuudha misgamaana yerichuma nama ergiti yerichuma nifitti ergiti. Maaliif dhufti niitiin? Maal fuuna maal shawaan maal xunna nuti? Maal gocha dhuftiin dhuftu niitini? Amma xiqqoo hawaasa firaankiina gochuufi garuu difireetinnetiin keenya amma har'a haramisiisame eenyu abaluutu jadiibee namni ayidiin qabne manama. Kaayyoo. Saloo akka kaddaamatu tolfadhee shaarbii moo wayiillee mataa xixiqqadhee yookaan immoo yoonuma foormii umallee kaddaama umallee fadhee tolfee zaraa kana. Kiristoosiin noormaali jechuudha. Piraankisii godha jedheetanilleedha. Sababi sanatti kan bilbila sii kaasuu dide jechuudha. Maal sitti fakkaate? Kan rabbi si baase mucaa sanaa nama makiina keessa gadi bu'u uffata federaalaa keewwate. Yaa rabbi yaa gooftaan jedhe. Uffata federaalaa keewwatee dhufe. Kaza oduu kaayyoon mana jirtu dhufe kaayyoon eessa seenti laatan jedheera. Mukaa Yesuus achumatti hin du'a. Mukaa waaqa. Noo sitti hin dubbatu inni Kiristoos eessaa dhufte siin hin jedhu. Ani faamini amala jaraa waan hin beekuufini. Garuu sodaan ati sodaattu isa addaati. Isa adda. Ati maali? Kaayyoo koof jecha maaliif hin sodaanne? Kaayyoon sarii nama gootiif shoo kaayyoo koof jedhee shinti beeti namaa dhiqamti moo? Innata maal godhaadhaa qabanii si geessu moo? Anuma dhaggeeffatu sittani ma. Difreennetiin biraa waa biraa. Gootummaa waa biraa. Onnee qabaachuu waa biraa. Waasi ajaa'ibu kaayyoo. Ati gaafa yaaddu mana maaxanaa mana araba maaxanaa namni ija barbaree dibatee bakka walitti ol seenaa. Kaayyoo waasi ajaa'ibu. Odoo mana kana kasi qaban osoo ta'e guyyaa tokko mana kana hin hojjedhu waasi ajaa'ibu. Guyyaa tokko bilookii gootee na galchiti malee. Wanti badii Nuna qabu miti barra. Taatu.
Omaas nu godhuu osoo hin taane sirumatti iyyuu yaa'annee akka beekta sirumti isaa waan bareedaan goone nuti. Atis gaafachuu qabda. Atumtu namnumti eenyuma dhaltu numti kootu manatti jettee madaamiin mana jireenya manatti nama waamne. Maal rakkoo qaba maal goone? Waashi maal fuune? Waan hundaa biyyoo waaqayyo baga nu baaseni wayii ani maa ennaan makiinaa seenu. Makiina isa karaa neetiin teessoon banachuu dhaqa. Niitirra taa'uu dadhamoo? Teeshinii keessa darbee karaa neetiin teessoon banachuu dhaqe. Rifaatu keessa darbitee moo? Laa sitummoo na naasise. Maal naguman bulee wara feenuman bulee ennuma kushinichatti gadi bu'oonni na dhaatti malee. Warri footoo nu kaasee hooyu. Ilaa Kiristoosii tokkoffaa kan na kofalchiste isadha. Ani koo kiinno nu kaasan ka suura jette mee akkamitti maskootii keessa suura nu kaasu kwa eenyuun dhufee nu kaasa qoyme. Kiinno nu kaasan asirratti jechuudha kaayyoo waa tokko na yaadachiiste kaleessaati kiinoo kataaddu nu kaasa suura kan jette anaa fi micoo goddanyaa Aminaa Shiisin jessan ajimaa yeroo jennu jara jalaatii peepsii spiraayitii minaaminii mirinda hannee kilaasii keenya galfanne yeroo sana arabiffan bennu addisiidha jechuudha. Kaza galgala algaa keenya teteenye dhugaa jirra peepsii fi mirinda minaamina. Kaza guyyaa mucaanii wanti bite qafoo kaameraa bitee dhufe lakkaa nuti kaameraadha jennee sodaanne maannu qafoo waayifaa bitee dhufeen kaameraadha jennee sodaanne achi kee oduma galgala kaaddoo hannisanii fuunee dhugaa jirru wanti ta'e calaqa jedhe kiinnoti kan nu qarratsan achi algaa jalatti daddarbadhu peepsii ispiraayit achi isaan booda nu waamte madaamiin kee gaafa na waamtu Amina gudii keenya nu waaman kaakinu nu gaafatan isuma nuti dhugne kana nu arganii nu gaafatan ati maal jettaa waliin jenna jaati kan nu waaman dhiisanii achi anatu dura dhaqa qoyi jedhee ishee dura dhaqe gaafa ishee dura dhaqu jaartiin koo waan biraa naa jajjee hojii galata kee yaa rabbi jedheen deebi'e Amina waamte kiinnoti kaamma argan kaameraa keessatti amma kinoo nu waaman jettee sodaachaa dhatte waa'ima kanaa quban qaban jirra kaameraan mana hin jiru miqafoo waayifaa wallaallee kaameraa jenna. Kaza kaleessa sati kiinoti kataaddu nu kaasan jette waan calaqqee ani cufaa bokkaatu roobas jiras miidiyaa irratti ani eega kaaqoo amma suura keenya poosti godhu inni akka miree takkanti galte suura nu kaasan ka poosti godhatnati. Gana poosti godhu natti fakkaata kaammaa fi sirreessine natti fakkaate akkaatatti nu kaasan. Ani maaltu na dhabe ganaa dhuftee si gaafatti Kiristoos namittiin. Maal jette too? Yaa na gaafachuushi na gaafatti sababi isaa kaameraa keessatti waan argituuf iyyuu na gaafatti. Kaameraa isa kamtu nu waraaba beektaa isa barandaarra jiru. Ittani maka dhugaa rabbi. Waraabu yeroo hunda laalanii dhaggeeffadhu isaanii isa banatanii taa'aa laallu akkuma nuti yuutuubii hordofnu seeteo ennaa barbaadan waan barbaadde bicha yuutuubii keessa deemte sarchi godhattee laalta miti akkasii gisee barbaadan malee yeroo hunda miti. Yaani arguu ishiin oolu ka guyyaa tokko arguu ishiin oolu garuu ani dursee himuutiin qabannaa ishiin dhufte. Akkasii wayyuu ishiin argitee na gaafachuudha. Arguu ishiin oolus arguu ishii hin argitu duubatti deebitee laattu. Ara argitu garuu niitiin koo amala akkasii kan qabdu garuu nama namanini jedhi malee. Enna silaa timma gowwaadhaa isaan amma filee yoo silanii dubbii akkasirratti qalbiin hin jiru jirti waa. Innaa hundaaf iyyuu ani si argu qofatti gammadeera waraabanii waraabuu baatanii isa nageessiti Itoophiyaa nagalchiti malee. Innaa akkasidha piraankii sirratti godheetan jira lakeefish.
Tole kaa hordoftoota keenyaa kaa YouTube irratti akkasitan piraankii godhe. Piraankii naaf hin taane garuu na kakachiiste akkas ture kinoo.